هللا دروني تجراي تراوتين ميديا لين تجراي خنقولات توفيهم سادل دلار تراوت يجوا كباس قامني أوديفنو سنتين يان كباس أجرو خنقولاتان درونين أوامي خنقولات راساسا فيدي ما ترى جتشودان كباس وراني شابيا لولتي بلف في موتما إثيوبيا رتي بنتي خنر ترماتشو فقلتي لمان تجراي سينو تهممه برئيسان دابتا موتموتا gamtoomanii Antonio Guterres hanqinni baajataa dhaabbaticha mudachuun biyyoonni miseensotaan 192 deeggarsa tattamaa akka taasisan iyyate. Kanneen fi oduulee teenya kanneen biroo bal'ina oduu lammii miidiyaa keessatti dhiyeessuuf tartiiba galchineeti jirra. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii lammii miidiyaa nagaa fi salaaminni keenya bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu isiniin jecha amma bal'ina oduu isinitti himu. كل هذا هو النهاية علي جمبت دبري هل كان جم جلجلا تورساتي سجلي في قرى الجدتي قدرة جدولة ستجري نانو إنتيجي كستي هل اللندروني تنيوتيكاتي نموني توكتو ميديا لنا نتشاga basan atau timale hongkolatu tambe shawarana في رصاصة في أون قرى الشعبيات تيدي في تفجي سجران دروني ركوتون شفير مخينا خنا جيسون نمنو تفنو تجري تدين جباسا جرو أسفاو أبرها جباسيت أكا جباسا لميديا لتجري hongkolatu tamuza zaiti في بنا في أيدي من لمرتي ميدان دكابو جباسون سبب خنان شوفير konkolaataa tokko du'ee shofeerri hafe ammoo madaa'u televiziiniin Tigraay gabaasee jira. Akka gabaasaalee miidiyaa Tigraay ibsanitti godina jiddu galeessa Tigraay magaalaa Intijji keessatti poolisiin Asfaaw Amaaree jimmatuma kana haleellaa dirooniitiin raawwatamiin ajjeefamu gabaasan. Taatee kana hordofuunis haleellaa wal fakkaataan uumamuu mala jaamee sodaa waan jiruuf jiraattonni naannoo san yeroo socho'an of eeggannoo akka godhan akeekkachiisuun ibsamee jira. Gabaasni miidiyaalee akka agarsiisutti haleellaan naannoo sa'aatii 10tti raawwatame kun daabboo fi meeshaalee daldalaa biroo fe'an irratti xiyyeeffachuu fi daandiin qilleensa Itoophiyaa ammoo Kamisa Dabreerraa kaasee bararaa gara Maqalee Aksum Shiree fi Humaraatti taasisu hunda haqee turuun ni yaadatama. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti uumameen bararaan gara buufataalee xiyyaara adda addaa Tigraayitti taasifamu hundi akka qabu maddeen nageenyaaf dippiloomaasii dhaabbata oduu Faransaay AFP'tti himanii turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Miidiyaaleen Tigraay diroonii mootummaa federaalaa makiinaawwan uummataa zayitii fi muuza fe'aa ture gubuudhaan lubbuu shofeera tokko dabruu gabaasan. Tigraayitti ammoo konkolaataawwan rasaasa fe'anii humnoota waraanaa Shaabiyaatii fi TPLF fi geessaa turan dirooniin rukutamuun gubamee jiraachuun gabaafame. Dhimma Tigraay jala bu'uun gabaasaa kan jiru gaazexeessaan Asfaaw Abrahaa galgala keessaa toora sa'aatii 10 irratti makiinaawwan kunneen humnoota Indichoo Maakuriyaa jedhamutti haleellaa dirooniin rukutamanii jiraachuu ibse. Akkasumas dhaabni kamuu makiinaalee rukutaman kanatti dhiyaachuus ta'e suuraa yookaan viidiyoo kaasuun akka hin hayyamamne ibseeti jira. Gaafa amajjii 29 bara 2026 waraanni Shaabiyaa kallattii lamaan gara Tigraay kan seene waggaa ta'u aanaa taayitaa addaa Aabboo keessatti kallattii Addis Tsaasaarratti kutaan Shaabiyaa lamaa fi kutaan makanaayizeeshinii tokko hidhannoo guutuu fi uffata Eertiraa uffachuun himeeti jira. Aanaa Laayilaa addaa Aabboo bakka godaa faayii jaamtutti kutaan Shaabiyaa uffata TDF uffatee seenee jiraachuun kan ibsame waggaa ta'u kana malees leenjiftoonni makanaayizeeshinii fi sakatta'insa wirtuu bobbii isaanii babal'isanii wirtuu leenjii Alwaangaalaa fi laanchii seenuu Asfaaw Abrahaa gabaaseeti. mootummaan Shaabiyaa humnoota Tigraayitti dabalamuudhaan kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti uumame ibidda itti qabsiisaa jiraachuun dhagahame. Torban kana keessa guyyoota 5 walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa jalqabee hanga ammaatti kan itti fufee jiru waggaa ta'u humnoonni Tigraay raayyaa ittisa federaalaatii fi milishoota Amaaraa waliin walitti bu'aa akka turan maddeen dippiloomaasii kan ibsan waggaa ta'u wallabdeen haaromfame kun dhumaa bara 2015 irraa eegalee waraana gara jabina waggoota 2 booda nagaa madaalawaa argachaa kan ture naannicha gara walitti bu'iinsa deebi'uu akka danda'u yaaddoon uumamee jiraachuu mul'ate. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa mootummaa federaalaa fi Tigraay jidduutti haaromfame kana ilaalchisee gamtaan Afrikaa wallabdeen tun hatattamaan akka furamtu kan gaafate waggaa ta'u gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa kanaan dura mudateen yoo xiqqaatti lubbuun namoota 1,000 lakkaa'amuu galaafachuu ibse tasgabbii dhabuu dabalataa akka hin uumamneef waliigalteen Piriitooriyaa guutumaan guututti hojiirra akka ooltu irra deddeebi'een gaafachuu ibse. Naannoo Tigraay keessatti wallabdee cimaan akka uumamee fi Tigraay kutaalee tokko tokkotti lolli haaromfamuu isaa gabaasa dhiyaate hordofuun durataan komishinii gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf qaamonni hundi of eeggannoo akka qabaatan dhaamuudhaan komishiniin gamtaa Afrikaa jimmata dabre ibsa baaseen haala Tigraayitti dhiyeenyaan hordofaa akka jiranii fi haala yeroo dhiyoo asitti mul'achaa jiru baay'ee kan isaan yaaddessa ta'uu ibsameeti jira. Walitti bu'iinsi amma uumame kun ardii Afrikaa bira dabree xiyyeeffannaa hawaasa idil-addunyaa kan argate waggaa ta'u amajjii 29 bara 2026 miseensi sadarkaa olaanaa koree dhimma alaa mana marii Ameerikaa Giriigoorii Miikis Tigraay keessatti lola haaromfame kun Itoophiyaan waraana biyya keessatti deebisuun lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii
balaadhaaf saaxiluun rakkoo namummaa hammeessuu fi naannoo itti tasgabbii dhabsisuu akka danda'u yaaddoo qabu ibsuudhaan qaamni lameenuu walitti bu'iinsatti deebi'uurraa fayyadamoo akka hin taane ibsati jira. Itti dabaluudhaan Miikis qaamoleen hundinuu diinummaa hamaa akkanaa hatattamaan akka dhaabanii fi dhaabbileen gargaarsa namummaa lammiilee nagaa gargaarsa barbaadaniif gargaarsa gufuu tokko malee akka kennan gaafateeti jira. Filannoon amanamaan caamsaa dhuftu beellamamtee akka gaggeeffamtuuf waliigalteen Piriitooriyaa guutumaan guututti hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu cimsee dubbate. mootummaan Shaabiyaa Isaayyaas Afwerqiitiin durfamu walitti bu'iinsa kaabaa waggaa sadii dura mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti uumame keessatti kan hirmaate yoo ta'u waraanni Shaabiyaa waggaa sadii dura odoo Tigraay keessaa hin baafamin sarbaminsa mirga namummaa yakka gudeeddii fi saamicha akkasumas lubbuu lammiilee hedduu harcaasuutiin kan himatame yoo ta'u waraanni Shaabiyaa waggaa sadii dura kaaba Itoophiyaa Tigraayitti yakka garaagaraa hojjechaa ture lixa Oromiyaa Wallaggattis yakka wal fakkaataa hojjechuun ni yaadatama. Waraanni yakka sarbaminsa mirga namummaa Itoophiyaatti raawwataa ture kun walta'iinsa mootummaa federaalaa yeroo san nageenya kabachiisuuf gara biyyaatti galcheen carraa argatetti yakkoota mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessuu danuu yoo hojjetu waggaa lama booda eega mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa dantaa biyyaalessaa irratti wal dhabaniis kaaba Itoophiyaatti jeequmsa kaasuudhaaf yaalii garaagaraa taasisaa kan turan yoo ta'u qaamota meeshaa waraanaa hidhatanii mootummaa wal lolu faannoo fi TPLF keessaan naannoo Amaaraa waldiyaatti mul'achuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti himachuun ni yaadatama. Itoophiyaan ulaa galaanaa akka arganneef danqaa uumuu kan barbaadu mootummaan Eertiraa carraa argatetti fayyadamuun loltoota biyya keessaa deeggaruun mootummaa Itoophiyaa tasgabbii dhorkuuf kan kaayyeeffate ta'uu isaati. Haaluma kanaan dhiyeenya mootummaan Shaabiyaa Masrii wajjin waliigaltee taasisuun qaamota hidhannoo mootummaa Itoophiyaa waraanan kanneen biyya keessaa faannoo fi TPLF deeggaruun ifaan ifatti waraana jalqabsiisuun mul'ateeti. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres biyyoota miseensotaan 193 hundaaf akeekkachiisa tattamaa barreessuun dhaabichi rakkoo maallaqaa hamaa mudachee jiraachuu beeksise. Barreessaan olaanaa kun xalayaa isaanii keessatti hanqinni maallaqaa dhaabbaticha sagantaalee idil addunyaa isaa balaa guddaa keessa galchaa jira jechuudhaan biyyoonni miseensotaan baay'atee dilee fi gumaacha nagaa eegsisuu isaanii hatattamaan akka xumuran gaafateeti jira. Kana gochuu dhabuun dhaabbatichi kufaatii fi seera faayinaansii isaa akka jijjiiruu dirqisiisuu danda'a jechuudhaan akeekkachiise. Baay'atee dilee fi hojii nagaa eegsisuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti gumaacha guddaa tan qabdu Ameerikaan gumaacha isii dhiisuudhaan dhaabbileen dhaabicha tokko tokko keessaa bahuun rakkoo kanaaf kan saaxilaman ta'uu beeksise. Bulchiinsi Ameerikaa pirezidaantii Doonaald Tiraampiin durfamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wa'ada galii raawwachuu dhabuu isaatiin kanaan dura kan komate hoggatu bulchiinsi kun dhaabicha maallaqaan gargaaruun maallaqa kaffaltoota gibira Ameerikaa qisaasama jechuun ejjennoo cimaa fudhateen miseensummaa keessaa baasuun ni yaadatama. Ameerikaan bara 2022tti dhaabbatichaaf doolaara biiliyoona 17 waadaa kan galte hoggaa ta'u ji'a muddee keessa garuu sagantaa gargaarsa namummaatiif maallaqa kennitu gara doolaara biiliyoona 2tti kan gabbuufte hoggaa ta'u ciccitiinsi cimaan kun hojii dhaabbatichaa irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u rakkoon amma mudatetuun gara malee hamtuu ta'uu barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres beeksiseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanaan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.